dhiisne. Mucayyoo tana reefki isiillee taatu akka maatii isii gahuuf karaa dandeettaniin dhiibbaa godha. Isin warri sagalee kana dhagahaa jirtan hundi kee yoo oromummaan sitti dhagahame, yoo sabummaan sitti dhagahame obboleettiin teennatuun akka maletti duute waan ta'eef osoo reefki isii gartee osoo jirtuun isii marfee takka hin arganne bal. Kanaaf obboleewwan kiyya hadaraa rabbii obboleettii teennatana dhaqaatii ilaalaa, warri sagalee kana dhagahaa jirtan sheer diyuutu walii godhaa. Kanaafi galatoomaa ulfaadhaa, sheer gootan malee biran tarinaa. Rabbiin lubbuu Oromoota bakka jirtutti isin haa eegu, rabbi isin haa tiiskuu isiniin jecha maal godhan mee asirratti wanti isiniin jedhu yoo jiraate warroonni humna qabdan mucayyoon tun akka gartee maatii isiititti galtuuf gargaara. Akkatti baanu malee akkatti gallu Waaqayyoon harka jira. Arraa keenya malee boruu keenyas Waaqayyoon harka jira. Inni nagaadhaan maatii keessan biraas hin baase, nagaadhaan maatii keessanitti isin haa galchu. Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota maamila koo kan taatan hunduma keessan nagaa keessanii, nagaan koo kan jaalalaa kan kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u jechaa anaa dhufuu bagee nagaadhaan dhuftan warri dursa jirtan laayikii godhaa isiniin jedhaa. Warri haaraa dhuftan immoo maamila ta'uu hin dagatinaa yaa obboloota kiyya, yaa shamarran keenya. Waan baay'ee nama gaddisiisu mucayyoon kun dhalattuu Arsiiti. Suuraa gubbaarratti akkuma argitan akkan dursa isinitti sagalee dhaggeeffachiisee ture jechaadha. Irraa hin mure maqaa ishirree iddoo dhaloota ishirree dubbatee jira. Mucaan garuu waan muuziqaa qabuuf seerri yuutuubiinaan iyyamuun irraa mure. Mucayyoon kun akkuma kiyya akka keessan hojjechuudhaaf kan manaa baatee biyya Dubaayin keessatti balaa gaazatiin lubbuu ishii dabartee jirti. Obboloota koo dhugaa Waaqayyochaadha bar. Ani waan man jedhu saatu waan man dubbadhu saatu na wallaalchiseera. Takkuu ijoollee keenya balaatu lafarraa duguugaa jira. Takkuu ijoollee keenya madaamii, takkuu cinqii ijoollee keenya baay'eematu sammuu isaanii eenyuchaadha. Kaan du'aan dhabaa jirra, kaan jiraa dhabaa jirra. Maaliif akka carraan ijoollee keenya akkas ta'e? Rabbumti kun haa beeku dhugaa Waaqayyo. Mucayyoon tun amma gaasiidhaan balaa gaasiitiin, balaan gaasii kunis nama baasu keessattuu balaa gaasiidhaati, balaa ibsaadhaati. Waaqayyo nama oolche malee baay'ee ulfaataadha jechaadha. Mucattiin tun duutee jirti. Garuu maaliifiin ani waan na dhibe keessa erga duute maaf firiijii keessa kaanii tochi keessa teechisu? Silaa mana madaamii hojjette yoo ta'e maaliifiin hin gashine? Madaamii sun seerri hin gashisiisu? Maaliif hin gashine? Gashuun hin barbaachisu? Maaf firiijii keessa teechisanii amma kunoo garee gaaraa adaraa keessan Oromoo koo jedhu ijoollee baay'een jechaadha. Maaluma laata? Maalumaaf mimmaanumaan nuuf xalaata yaa Rabbi garuu. Dhugaa Rabbiiti garaan nu gubate ijoollee keenya. Ijoollee keenyaaf garaan nu gubate. Keessi keenya gammachuun hin qabu bar. Yoomuma laata kan biyya ormaa kana akkasitti obbaafan. Odoo biyyuma ofii keessa taa'anii akkuma barbaadetti jiraatanii. Waaqayyo mootummaa isaa ishee haa dhaalchisu. Egaa jajjabina ishiidhaaf haa kennu. Maatii ishii kan hafan hundumaaf jajjabina haa kennu. Egaa ishiin boqottee jirti. Kanaan booda ishiin hin deebitu cufattee jirti. Adaraa keessan warroonni gaazii cuftanii bantan of eeggadhaa. Hin beeku jedhaanii. Cufuus hin beeku jedhaanii. Banuus hin beeku jedhaanii. Hin banina hin cufina. Abbaan ishiin beektu madaamiin keessan haa bantee cuftu nama alaa fiddee haa banteetu cuftu malee ofii keessanii nan beeka na barsiifte ani nan beekattanii gaazii bantanii cufuun naqina hin beektani. Tarii jabeessuu dhiisuu dandeessu. Yeroo jabeessuu dhiistan immoo ati itti sokkaatee hoggaa banuu dhattu inni fanaddahee waarrateetu lubbuu kee baasa jechaadha. Boleettii keenya tokko Waaqayyo mootummaa isaa keessatti haa yaadatu. Mucaa tokkos akkasitti lubbuu ishii baase beektu. Ijoollee baay'eedha kan lubbuu isaanii baase gaazni kun jechaadha. Adaraa keessan hin beektani ofii keessanii beektanii bantanii hin cuftanii bantaniitu hin cufina. Isaanumti aasinii bananii isaanumti haa cufan. Itti hojjechuu bichaatti hojjedhaa. Rabbiidhumti isin haa gargaaru. Yaa obboloota koo dhugaa Waaqayyo barittiin bara dhumaati duun ijoollee keenyatti keessa falaan jilbeeffatte. Adaraa keessan akkuma amantii keessanitti yeroo kaatan yeroo deemta yeroo kamiyyuu haa ta'u du'aa godhadhaa. Waaqayyoon keessan kadhadhaa akkuma amantii keessanitti adaraa keessan.
Inni manaa sin baase nagaadhaan sinaa gashu balaa akkana rabbiin sinaa oolchu dhugaa. Bahanii karaatti hafu dhugaa waaqayyoo rabbi. Otoo dafqanii dafqa isaanitti hin boqonne du'aan lafarraa ka'u dhugaa waaqayyoo. Baay'een gadde keessa kootu na gadde jechaadha. Dhaloonni adaraa miidiyaa kana irra jirtan mana madaamii warri jirtan dhaamsinanii obboleettii keessa isinii qabu. Of eeggadhaa amma tokko isin of eeggadhaa of eeggannoo isin barbaachisa. Guyyaa tokko na yaadadhaani ani gaasii osoo hin taane bokkaan roobee waarrateetu Beerut keessatti bokkaan roobaa lafa jaartii biran ture innaa ibsaan nan qabu beektu maaliif dhiiga kiyyatu hin qabne ta'uun beekan waaqayyoon manna ishee biyyumattu akkasidha. Innaa achii booda maal lagooti jaartittiin bishaan zala xaraginaan jette bishaan gadi nammee jira. Edaa ibsaa laaxamaa achi jala jira. Hoggaan naqeessa qabadhu harka koo kana wirirrir godhee asii jechee na darbate jechaadha. Na kuffise asii jechee na kuffise. Innaa afaan hin beeku waan ta'eef ani waan hin dubbadhu saawuna wallaalle rifaatu irraan kan ka'e jechaadha. Balaan akkasii baay'ee jira. Yeroo baay'ee balaan ijoollee keenya mudachaa oola. Adaraa keessan of eeggadhaa. Dhugaa waaqayyoo of eeggadhaa. Ana waa waaqayyoo na oolche balaa kanarraa waan baay'eetu jira obboloota kiyya. Guyyaa tokkos waan ani irraa uffanne keessa odoo maskootii dhiqaa jiru fooqii arfaffaarra dhaabadhee jechaadha. Waan ittiin dhiqan tokkotu jira mastaawutii akkasitti harka kiyyatti kaawwadhee harka kiyyarraa bu'ee waarratee makiinaa namarratti bu'e lafatti jechaadha. Gizeen naanna'ee bu'u makiinaa namichaa dhommosee jira. Garuu ani mankaadhee bu'e dhugaa waaqayyoo jechaadha akka fedhannaa godhan jedhee garuu namarratti hin buune otoo nama isaanirratti bu'ee raate hoggaa sana nayyoon dhiisan jechaadha. Adaraa keessa yaa obboloota kiyya yeroodhuma jalqabdan akkuma amantii keessatti yaa rabbi ati na fuuldura bu'i jedhaati jalqabadhaa. Akkuma amantii keessatti yaa waaqayyo ati dura koo bu'i jedhaati barii hojii yeroo hirriibaa kaatan kadhadhaa. Amma tokko kadhataa fi du'aayii godhachuu keessan irraa kan hafe uumaa furmaatan qabdan seexanni ijoollee keenyatti xiyyeeffatteerti dhaloota karaatti hambisaarti. Dhugaa waaqa baruma gaddaa bara boo'ichaa kana waan akkatti nurraa kaasu ani garuu hin beeku. Ijoolleen keessan irratti ergamaa jiru. Ijoolleen waan akka isaan ta'aa jiran waan maadaamii isaanii godhaa jirtu. Waan isaan godhaa jiran. Ani dhugaa waaqayyoo sammuu wajjin nama raata ijoollee keenya wajjiniin. Akkam akkan jedhu waan akkan godhuun beeku. Gisi tokko maalo yaa waaqayyoon jedhe jilbiifadheetuman kadhadhaaf ijoollee kana maalo oolfadhuun jedhaan dhugaa. Akkuma amantii isaanitti isaan oolfadhuun jedha dhugaa rabbiiti. Innaa akkasii isiniin jedha obboloota kiyyaa rabbii sinaa eegu balaa akkanaa sinaa baasu. Sinaa baasu balaa gaasaa. Irratti ho'a gubaa irratti gubaatti fide. Rabbi waan akkanaa sinaa oolchu waan dhaggeeffattaniif galatooma. Laayik sheer godhaa isiniin jedha maamila konaa taa'e. Egaa jajjabina isaaniif haa kennu.